السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما harkafuuni kabajamuu fi jaalatamtoota hordoftoota Seed Channel irratti warroonni nu hordoftan hundi keessanuu akkam nagaha jirra jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nageenya kiyya isin akka qabu isin jechaa egaa ammallee deebi'ee dhufee jira. Maal qabattee isiniif nuuf dhiyaatte jechuun keessan oolu haala imoodhaan namni isin hordofaa jiraate isin hordofaa hin jirre yoo isin hordofaa jiraate haala kamiin dilet ofirraa akka itti gootan kan waliin ilaallu tahaa hanga dhuma qophii kiyyaatti share like subscribe gochuun na waliin turaadha. Warroonni maatii Seed Channel hin tahinis gamanumaan isin affeereen jira numma kamaadha. Amma imoo kana qabaachuu qabna jechaadha. Imoo sakam imoo free video call ka jedhu kana buufannee qabaachuu qabna jechaadha. Namni nu hordofaa jiraate nu hordofaa akka hin jirre haala ittiin beekuu dandeenyu yoo beekne hoo haala kamiin dilet ittiin goona kan jedhuuf immoo kana buufachuu qabna jechaadha. Amma immoo free video call kanaan nan laala immoo HDdhaan immoo nu xalafeessin agarsiisaa jechaadha. Egaa amma immoo kiyya kana keessa ni sheennaa jechaadha. Maal godhuu sheenna duraan namni nu hordofaa jiraate namni jiraatee fi jiraachuu dhabe ni laalla. Booda immoo nu xalafnee namni akka itti jiru yoo isinis haala sana isiniif dhufe haala dilet itti gootan walumaan dilet goonee wal ilaalla. Egaa amma irratti ni dhawinaa jechaadha imoo keenya. Egaa haala kana irratti dhawinee kaaneen booda bakka hidha'uu kana irratti ni dhawinaa. Yoo barbaanne mallattoo profaayilii kana irratti ni dhawinaa. Achi booda setting achi booda amma account in the security bakka jedhu kana irratti ni dhawinaa. Ammas oluma baanee manage device bakka jedhu kana irratti ni dhawinaa. Amma kunoo haala kanaan beekuu dandeenya jechaadha. Namni nu waliin imoo keenya kana fayyadamaa jiraate fi yoo hin fayyadamne kan ta'e haala kanaan nu fida. Amma fakkeenyaaf na waliin nama fayyadamaa hin jiru isinillee haala kanaa yoo isiniif dhufe nama isinii wajjin fayyadamaa hin jiru jechaadha. Amma immoo nu mee imoo saniin xalafee isin agarsiisaa jechaadha. Xalafee wayittii isin agarsiisu armaan gadi nu tarreessaa jechaadha. Takka yoo hordofamaa jiraatanis 2-3 hanguma namni isin hordofaa jiru saniin beekuu dandeessanii jechaadha. Yaani wanni kanaa gadi wanni jiru keessan miti jechaadha. Saniifuu dilet ofirraa godhuu qabdanii haala kamiin gootan na waliin tura. Amma as keessaanii baana imoo isa kana keessa ni sheennaa jechaadha. Gana hordofuu jirra. Amma fakkeenyaaf irratti ni dhawinaa jechaadha. Nambara keetti gashaa. Aya. Okay. Egaa haala kanaan akkuma agartan amma haala kanaan amma immoo xalafee jira. Mee immoo nu deemnee ilaalaa jechaadha. Immoo silattiisanii asirratti ni dhawinaa jechaadha. Bakka silattiisanitti deebina. Deeffamaa duduba deebee isin agarsiisa. Asiinis ni sheentanii silatti asiin sheenes isin agarsiisa. Amma immoo nu mallattoo iddoo kanarraanis akka sheenuu dandeessan walumaan ilaalaa asirratti dhawitanii more jettaniini achi booda setting bakka jedhu kanarra dhawitanii setting irratti egaa dhawitanii kaatanii booda amma immoo nu account in the security bakka jedhu kanarratti ni dhawitanii achi booda arma irratti ni dhawitanii jecha manage device bakka jedhu kanarratti ni dhawitanii achiin booda kun amma lama taheeraa jechaadha. Egaa amma yeroo walii ilaalle imoo kan kiyya qofaatu ture amma garuu asirratti dabalameera jechaadha. Imoo biraan waliin akka hordofamaa jiru nuuf himeera. Kana immoo nu haala kamitti ofirraa balleessina haala kamiin ofirraa balleessina asirratti ni dhawinaa jechaadha. Kanaa gadi hamma fedha ta'u isuma irratti dhawitanii jechaadha. Haala kanaan egaa irratti dhawitanii kaatanii booda dilet ofirraa godhuudhaaf dilet bakka jedhu kana irratti ni dhawitanii ammas dilet jettaniini
achiin booda haala kanaan delete ofirraa gootanii jechaadha. Amma immoo 2 ture. Haala kanaan egaa ofirraa delete gootaniin booda imoon nama sanis hudduu duuba deebi'aa jechaadha, hin fayyadamu. Egaa amma immoo ni ilaallaa jechaadha. Imoo sun immoo akkuma banameen jedhamoo armaan delete goonee naanu achiitis akka haaraa banamuu fedha kan jedhu ni ilaallaa jechaadha. Duuba deebineeti amma mee imoo kana ni ilaallaa jechaadha. Akkuma banameen jiraatee fi takkaan immoo nuti achi delete goonee naanu hudduu duuba deebi'ee jiraate ni ilaallaa jechaadha. Egaa duraan akkana ture, asirratti hin dhoytanii jechaadha. Egaa akkuma agartan kunoo immoo xalaafnee turre san deebisee achi delete goonee naanu armaatis nu deebiseera jechaadha. Egaa barnootni keenya har'aa kana fakkaataa. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaa naaf turaa isin jedha. Galatoomaa, ulfaadhaa, horaa bulaa.